Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni Oromoo Tech Tutorial. Alhamdulillah hani naga kooti nageenyi kiyyan jaalalaa han kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Daawwattoota kiyya baga madda warroonni bilbilli keessan isin jalaa guute jedhee isin jeequ akkasuma wantoota gargaraadhaa bilbila irratti gadsiniif buusuu didu warroonni bilbilli keessan geegaabaayitiin isaa xiqqaadhaa jechuudha. Baga maddanin isin jaa har'aan tanaaf furmaata ajaa'ibaatiin isiniif qabadhee dhufe. Aappii firii geegaabaaytii 1000 isiniif kennuun isiniif qabadhee dhufe. Egaa daawwattoon kiyya aappii kanarraa wal nama gammachiisu jechuudha. Suuraalee garagaraadhaa, viidiyoolee garagaraadhaa aappii sanarra dabarfatta jechuudha. Aappiin kun wal inni nama gammachiisu suuraan isin aappii sanarra dabarfatan yookiin immoo viidiyoon aappii sanarra dabarfatan jechuudha. Yoo akka tasaa jawwaalli keessan isin jalaa hatamellee, yoo isin jalaa caballee, yoo bishaan isin jalaa seenillee waan tokkollee hin ta'u jechuudha. Isin galee akkasumatti bilbila birootiin pilaastorii keessa bilbila birootiin jechuudha. Bilbiluma yeroo bilbila bitatan ta'ee yookiin bilbiluma namarraa fuutanii ta'ee jechuudha. Bilbiluma namaa irraa fuutanii yookiin bilbiluma birootiin jechuudha. Aappii san pilaastorii keessa hidhattanii buuftanii suuraalee achi keessa galchitan san akkasuma viidiyoolee achi keessa galchitan san salphumatti dhiyeeffachuu dandeessanii argachuu dandeessan jechuudha. Aappiin kun geegaabaaytii 1000 firii isiniif kenna jechuudha. Geegaabaaytii 1000 jechuun waan qallaaliiti miti jechuudha. Waan baay'ee tokko namatti toludha. Viidiyoo kana laayikii godhaa jechuudha. Laayikiin keessan hedduu tokko nu jajjabeessa jechuudha. Laayikii fi sheeriidhaan nu jajjabeessuu qabdanii egaa amma gamanumaanan haala itti fayyadama aappii kanatti isin dabarsa. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa nuuf ta'echaa chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatanaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaaffii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattoota kiyyaa liinkii aappii geegaabaaytii 1000 firii isiniif kennuu kana description boxii viidiyoo malaalaa jirtan kan jalaan isiniif ka'a. Description box jechuun warroota BNF kaastii kanarratti yookiin barreeffama irratti yoo kilik gootan liinkii arma jalanii argatu jechuudha. Liinkii arma jalaa argatan kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Hayya daawwattoota kiyyaa achi booda haala kanaan asitti isin fidaa asirra suuta gad ni deemtu. Suutumaan gad deemtu. Suutumaan gad deemtu jechuudha. As jalatti daawulood kajoo ni jira jechuudha. Qalama diimaadhaan kan barraa'ee asirratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan alaatul pilaastoorra isin fida jechuudha. Aappiin kun isa kana anan buufadhe waan qabuuf buusuun irraa hin eegamu. Isin yeroo buufattan oopinatti kilik gootanii. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif banamtuu eegala obsaan eeggattu. Achi booda haala kanaan isiniif fida yeroo haala kanaan isiniif fide amma googilii filattu jechuudha. Saayiniin wiis googil kajoo kanarratti filattanii kilik gootu. Achi booda haala kanaan imeelii keessan isiniif baasa. Imeelii qabdan irratti kilik ni gootanii. Hayya daawwattoota kiyyaa achi booda haala kanaan isiniif banama jechuudha. Asirratti sarara sadeen sana yoo kilik gootan jechuudha. Asirratti akkuma argaa jirtan geegaabaaytii 1000 firii isiniif kenna jechuudha. Isin galee geegaabaaytii 1000 firii argachuu jechuun waan salphaadha miti jechuudha. Suuraa hanga barbaadan isiniif qabata akkasuma viidiyoolee hanga barbaadan isiniif qabata jechuudha. Amma haalli suuraalee gargaraadhaa suuraalee jaalattan jechuudha. Suuraalee yoomillee akka isin jalaa badan hin barbaanne viidiyoolee gargaraadhaa viidiyoolee yaadannoodhaaf lafa kaayyatan hunda jechuudha. Haalli amma aappii kanarra gachuu dandeessan jechuudha. Fakkii ida'uu kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda as jalatti upload file kan jettu irratti kilik ni gootu. Achi booda halluu gootanii ta'ee kan taniif achi booda haala kanaan mana suuraalee bilbila keessanii yookiin mana galarii keessanii isin gashe jechuudha. As keessa deemtanii jechuudha filattanii suuraa itti haajottan san jechuudha. Raayitii tuquutan jechuudha fakkeenyaaf. Amma fakkeenyaaf ani suuraa lama sadii irratti isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraalee kan lamanaa filadhuuti. Yeroo tokkoof kilik irratti gootaniiti haala kanaan raayitii tuquutan jechuudha. Yeroo tokko wanni godhuudhaaf jechuudha. Irra deemtanii filattanii raayitii tuquutan jechuudha. Achi booda haala kanaan raayitii yeroo isin ta'e asirratti saallakti qayyatu jirti irratti kilik ni gootanii. Achi booda alaatul asirratti uploadii ta'a. Obsaan daqiiqaa muraasa hedduu sekondii muraasa jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan amma kana uploadii ta'a jira jechuudha. Gara aappii sanitti darbaa jira. Suuraa lama jechuudha akkuma asirratti argaa jirtanii sekondii muraasa obsaan eeggattu.
Hayya daawwattoota kiyyaa nama sinimatti agarsiisu jecha kan akkuma asirratti argaa jirtan suuraa lama asirratti dabarsiisan jira jechuudha aappii kanarratti. Akkuma asirratti isin jedhe aappiin kun jechuudha suuraan aappii kanatti dabarsiisan jechuudha yoomillee asuma keessa isiniif ta'a jechuudha. Yoo attaa jawwaalli keessan isin jalaa cabee yoo jawwaalli keessan isin jalaa hatame yoo jawwaalli keessan bishaan isin jalaa seene yeroo jawwaala biraadhaa bitattanitti jechuudha aappii kana bilbila keessan irratti qabuuftanii jechuudha imeelii masaniin bantanii suuraa san salphumatti as keessa argachuu dandeessanii jechuudha isin galee. Kun akkuma asirratti argaa jirtan suurichi kanoo kana asitti darbee jira jechuudha haala kanaan suuraalee gargaraadhaa as dabarfachuu dandeessanii jechuudha suuraa itti haajottan hunda jechuudha amma suuraa lamaan isinitti agarsiisu jechanii asitti dabarsee jechuudha haala kanaan aappii kanatti fayyadamtanii suuraalee gargaraadhaa suuraalee barbaadan jechuudha suuraa isinitti jabaatu suuraa yaadannoodhaaf itti haajottan asirra galfachuu dandeessanii akkasuma bilbilli keessan illee akka isin jalaa hin guunne godhachuu dandeessan jechuudha warroonni bilbilli keessan gaggabaatiin isaarraa xixiqqaadha jechuudha warroonni bilbilli keessan yeroo hunda guute jedhee wantoota gargaraadhaa isiniif buusuu jedhee isin jeequ jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetiin abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenya faaree taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kana laayik sheer gootanii nu jajjabeessuun dagatinaadha barumsa biroo sana golti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.